ani suuditti hin qabanne abboleeyyan kiyya suuditti amantaa beentee hin qabanne isinumaa takkasin na yaada malee ani akkasii miti suuditti miti kan hin qabadde isitti qabatte yoo kan jettan taate ani maatii beenteetu na guddisee kana dura sasanii hime ammallee isiniif anima maatii beenteetu na guddisee xiqqeenya kiyyarraa jechuudha ani osoo xiqqoo haati xiyyanarraa duuteetan maatii beentee biratti guddadeen isiniin jedhe garuu isaan birattan qabadde ana ijoollummaa kiyyaatii waggaa 7 dura isaan birattan qabadde garuu ergan adda baree maal jedhee gara amantaa musliimaa kiyyaa deebi'eetan jiraan isiniin jedha dhiifama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii isiniin jedha arra waan isin nagaafattan isiniif qabadde dhufeetan jira duraan dursee osoo gara gaafii deebiitti hin tarre dura maaliif yoo jettanii waan ani isin gaafadhuutu jira warra musliimaa jechuudha asirratti guutuun keessan akka dhiifama naa gootan hin barbaada maaliif kana durallee viidiyoo waraabneetiin jirra viidiyoon san ana gara amantaa kiyyaa deebuus hundi waraabamteetiin jirti garuu waan karaa dheeraa dhufeefi na jalaa haqamteetiin jirti obsa teknooti wali waraabnee turre inni ifi isaatiif waraabee ture gaddisuu dhabuu isaanii hin beeyneeni asumarratti jechuudha dhiifama kana gootan hin barbaada yeroo hedduu isin gaafataatan jira maaliif yeroo ramadaana waan ta'eef ramadaanni kun dhumarra geetiin jira inni kun ji'a jaalatamaa ji'a ramadaanaati ji'a tooybatanii ji'a yoo tooybatanillee rabbiin namaaf dhaga'u jiini kun dilii baay'ifachuun nu barbaachisu warroonni jechuudha komentii jalatti baay'ee guyyaa soomaa ooltanii nama arrabsitan asumaanuu ani gara kiyyaan dhiifama isinii godheetan jira maaliif namatti aaruu hin barbaachisu maaliif yeroon kun sooma namatti aaree hijaa nama garaa qabatuun hijaa jechuudha garatti nama qabatuun nan barbaachisu maaliif yoo jettanii kiyyaaddan taate sooma rabbii kiyyaan kadhadha malee sooma oolee akka keessanitti nama warri arrabsitan jechuudha asumaan akka xiqqishoo namarraa jettaniin isin gaafadha inna wallahi jechuudha hedduu take nama ajaa'ibsiisti komantiin teessan arrabni keessan guyyaa soomaa ooltanii akka kireetti nama arrabsitan baay'ee na ajaa'ibsiisa ani asumaan akka nam takkatti silaawa jechuudha namni ona jibbee rabbii biratti jaalatamtuu ta'e anumaa irraan kaayyenne jibbinsa namaatiif irraan kaayyenne jechuudha inna akkanumaan jechuudha akka isin arrabsu jirtan kanaanuu ammallee dhiifaman isin gaafadha ani maaliif wallahi jiini kun ji'a ramadaanaati kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya dhiifama kana gootan hin barbaada irra deddeebi'ee dhiifama isin gaafataatan jira warri viidiyoo ani dhiifama isin gaafadhu hin argines leen jechuudha akka duubarra deemtanii ilaaltaniin isiniin jedha dhiifama maaliif namni ni dogoggora ilmi namaa illaanuu ni dogoggora namaa san garuu abbaan yoo irraa ifargee dhiifama rabbi gaafate wanni hafeen jirtu ilma namaa hin barbaachisu sijammar rabbi kee dhiifama gaafatuudha malee ilma namaa hin barbaachisu ani akkanumaan garuu dhiifama isin gaafataatan jira ammallee jechuudha osoon gara gaafii deebii kiyyaatti hin darbine mata dura irratti jechuudha dhiifama isin gaafatutan jira sooma kanagaa quteetiin jira nama khayrii dalagatee khayriidhaan fixu rabbiin waa godhuun isiniin ja'a akkanumaan gara gaafii deebii suuraan ani maxxansee gaafii irratti na dheessitanii tan isinii darba nafaana turaan isiniin jedha gara gaafii ta'isanitti suura maxxansee komentii gaafii 26 na gaafatanii 26 nu isiniif deebisuudhaaf asitti argamee tan jiraan isiniin jedha hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yetti ati amma islaama moo kiristaana dura ni kiristaano itti caale dhiifamaa wajjiin an jette obboleetitiyya ani alhamdulillah rabbil alamin muslima galanni kan rabbiitiin sinjaa maashaallah baga gara amantii muslimatti deebite amantiin kee jalqaba yeroo hunda obboleetitiyya qaalii nama rabbiif jecha si jaaladha ani otoo rabbiin si haa qajeelchu jette amiin walumaan rabbiin waa qajeelchu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh salamtaa teetiif ani
ani gaafiin koo yeroo jalqabaa maal sababeeffattee gara kiristaanatti deemte amma hoo akkamitti gara muslimatti deebite rabbiin sirraa sitti gadi haa dhaabu jabaadhu ani nama rabbiif jecha gad dhaabbatu isaa godhatte amen du'aa tanteetiif galatoomii walumaan rabbiin irratti nu jabeessu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام تاتي في كمينة جرتا كشتي كبجا قدان سيف كبا أمالي أكا قدا نوف أكا جيسو أبدين كبا بكا قدا أكا نوف جيسو أبدي كبا تكفان جتي غافين كي يتكفان أتي يوم يمن رفته لما فاني بيتين قبا سيكبا أكا سما أتي سي يمنتن سيارجع جوتي سدفع مدنو إرجع بيجلت سي مودته ني كبدا أفرفا مدنو الرانفتو هن تنديني مدنو بيجكست نوفهمي مدنو بيجكست سمودته نوفهمي شنفا أبا منا غورسته أفان زمالتي مريزني abbaa manaa guursattee jechuun guursattee jechuun isi akka afaan oromootti abbaa manaa fuutee jechuudha ani dhiiraa miti kan hin fuudhu heerumtee ittiin si jijjiira koomentii tanteeti abbaa manaa heerumtee immoo ganaadha akkanaaf deebiftu abdii qabaa kabajaa fi jaalalaan jette takaffaan yeroo biyyattiin quba si qaba akkamitti yaman dhufteetti kunoo dhufee tan jira yaa'u yaman hin jira lammaffaa biyya keessatti mudannoo si mudate tan irraanfatu hin dandeenye nuuf himiyette wallaahi mudannoon irraanfatu hin dandeenye ani biyya ji'a 8 taa'e ji'a 8 taa'e san keessatti jechuudha guyyaa takka hirnarraa gara masalaa jechuudha obboleessa kiyya kan gafaa ziyaaruudhaaf deemutti jirra hirnarraa gara masalaa ani akkan dhaqanii maxxaqaa baafadhe maxxaqaa keessa qabanneetuma turre osoo deemnutti jirru jechuudha nuti nama 12 makiina wanta maali baajaajii forsi ni beeytanii baajaajii forsi kontraata qabanne nam 12 deemutti jirra gara masalaa namas ni qabalchisti garuu namas ni rifachisti wallaahi mudannoon tuni mudannoo dhugaati osoo deemnutti jirru gizeenii fi gaaleetii gadi buunu jechuudha keellaa tokkotti ture baadiyyaa keessa keellaa san keessatti nama hunda keessa kottu gabbuu ijaanii na gabbuusanii gizee na gabbuusan maxxaqaa kee ijaanii ittan kanne hogguun itti kannu kana ni dabarre bira nu dabarsanii masalaa seenuu irratti jechuudha mucaa dheeraa kiyyaa tokko masalaa seenuu irratti gabbu bu'aanu hin jaanii gizee gannuti baajaajarraa gadi bubuunu haada akkanatti hidhaniitu jira haada keellarraa hidhanii gubbaanis tarkaanfatuu hin danda'u jilaanillee darbuu hin danda'u jechuun mudannoon tuni namas ni kofalchisti namas ni rifachisti ani maalan jedheeni irra najjadhuu jeete miila akkana gubbaa kaa'ee haada gubbaa gaafa nan gubbaa kaa'u hin ajjatin irra naan jedhe foolistichi jennaan mucaan adeera qiyyaa maal jedheeni quraana rabbii seetanii jedheeni kuni haada quraana rabbii seetanii kuni haada naan abuu akkamitti akkana nuun jetta gizee jaanamman tana achi bira gizee dabarru makiinaa foolisaa nu jala erganii masalaa gizee nuti seennu jechuudha akka nama waa hatetti nu daddarbanii foolisiin mana hidhan nu neeyxe ammas kameeraa harkaa qabna gizee sanaan kameeraa qabaddeetan deemutti jira maaliif amma haada san bira dabarre gaa achumarraa kaate wanni xifaan tun hundi jechuudha erga haada bira dabarre ammas komii biraa nutti kaasanii kameeraa qabatanii magaalaa keessa maal sawwiruu deemtan miidiyaa kameeraa hojjetta maal jaanii qorannaan kafna godhanii inna jarri keenya jarra deeran guyyaati fi abbaan guyyaa faan guyyaa afur hidhamaniiti ba'anii ani eegas booda guyyaa 9 isaan duuba hidhame mudannoo ajaa'ibaati mudannoon tuni ammallee hin irraanfadhu osoo waan takka hin balleessin osoo waa hinatin osoo hin faradin guyyaa 9 guutuu na hidhanii jechuudha sababii saniitiif inna mudannoon biyya keessatti na mudatte kanaan seen ja'a ammoo abbaa manaa heerumtee moo ni qabdaa isiin jettee faani abbaa manaa hin qabu akkanan sinjaa gaafii tante kabajaaf jalalaan akkan sii deebisee abdiin qabaa jechuudha akkana jaa sabboonaa obsa rabbiin karaa haqaa irratti oni gaafani wal fakkaataadha ati amma
بنتي دمو مسلمة أنا مسلمة الحمد لله ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامتات انتهتف جالي سعودي وقا ميكا تيسي سعودي كسة سجراتي جتة أنا سعودي وقا سدين تاعي وقا سدين تاعي غيسا القسيم برريات بكا جامتون تاعي الرقودين ساقرا وقا لما تشندلقى جودا القسيم برريات إمو مكالي دكيتن جرا عمره قدو فندكة مالي في وجه تاني إذن أكيد تنياد دنساني متياني أبلا ينكيا جلقة بس إذن إيمتن توري أما سيسني فاني ما كسيدن تنياد دنساني متي عمره اللي دكيتن توري يو بربادن سورة سنة اللي سني في ماتنسا سنين جدا غرا غافيت تيانو تندربا دورا غافين سعودي جرتو أمانتي برا هردفتا أما amantii kam hordoftaa jirta naaf deebisii kabajaa fi jaalalaan gaafin wal fakkaataadha silaafu gaafin isin nagaafattani dhugaa keeti ani amantana muslima jalqabas duras ani suuditti hin qabanne abboleeyyan kiyya suuditti amantaa beentee hin qabanne isinumaat akkasin na yaada malee ani akkasii miti suuditti miti kan hin qabadde isitti qabatte yoo kan jettan taate ani maatii beenteetu na guddisee kana duras isinii himi ammallee isiniif anima maatii beenteetu na guddise xiqqeenya kiyyarraa jechuudha ani osoo xiqqoo haati xiyyanarraa duuteetan maatii beentee biratti guddadeen isiniin jedhe garuu isaan birattan qabadde ana ijoollummaa kiyyaati waggaa 7 dura isaan birattan qabadde garuu ergan adda baree maal jedhee gara amantaa muslimaa kiyyaa deebi'eetan jiraan isiniin jedha dhiifama akka gaafiin tee si deebite abdii qaba obboleessa kiyya gaafiin koo ati amma walma fakkaataadha ati dhisi ati amma muslima moo kiristaana baga nagaan dhufte caalee maaliif amantii kee jijjiirta isini deebite jedhee tayyaada amantii maan dubbisu jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakaatuh ani gaafin kiyya maaltu beentee ta'uu si kakaase beentee taate rasuula keenya maaliif arrabsitaa jette yaa obboleeyyan kiyya rasuula rabsite naan jettan sallallahu alayhi wasallam nagaa firaaman irra haa jiraatu yoo arraan tanaa waan takka dubbadde viidiyoon san seenaaf ta'isi haadus hin danda'u dhugaa miti jechuu hin danda'u jechuu kiyya maaliif koomanti jalatti akkuma isin amma waa dila jettan kanatti anaa laayif irra ture koomanti jalatti waa dila jechuu turani san sababeeffadheetuma waan hin jeeji ani waan hin jechuu kanaayyuu maal jettee yoo itti na gaafattane maaliif koomantii jalatti isaan maal siyaa godhuunaan jaani dhufani maaliif namni isaan kabajingaa nama Muhammadis hin kabaju akkuma ta'ettee kana dubbadheetan jira gaafii deebii abdirattis ni agartanii obsaa teknoo barallee dhaqaalaalaan isiniin jedha kana irra dubbadheetan jira irra deebi'ee dubbachuun nan barbaachisu amantiin tee maali durbeen tee taate wal fakkaataa ani garuu amantii jijjiirtu san sitta aareetan ture amma muslima taate garuu galatoome amantii kee maali beentee damoo muslima jijjiiruu si kakaase deebifamteeti jirti maaliif amantii kiristaanaa dhiiste muslimatti deebita yeroo suudii jirtu amantii beentee hordofta turte caalee deebiteetiin jirti gaafin kiyya ati duraan amantii muslimaa dhiistee turte amma akkamitti deebite amantii muslimaa amantii abbaa kiyyaati amantii an duraan irra ture amantii warra kiyya guutuuti duraanis yaa dogoggoraan keessaa bahe ammas itti deebi'eetan jira ilmi namaa kan dogoggorre hin jiru rabbi tokkicha qofa kan hin dogoggorre amma yaa gara amantii kiyyaa deebi'eetan jira ani muslimaan isiniin jedha kanuma akkamitti beentee taate tuun jirtammoo
kabajamtoota hordoftoota kiyya gaafiin isin nagaafattan walfakkaataa waan ta'eef hundagaa takkaan deebisuun namatti ulfaatti waan akka waliin fakkaanne keessa isinii deebisee tan jiran isiniin jedha yoo natti mufattanillee dhiifama isin gaafachaa maaliif gaafii walfakkaataatu barraa'e isinuu komentii 26 qofaatu barraa'e 26 san keessa irra guddaan si walfakkaataadha jechuudha irra guddaan si walfakkaataadha waan kana ta'eefu walfakkaataa waan ta'eef abbaa tokko deebisnaan deebii keessan atti jalatti waan harkataa deemtaniif akkanaan isiniin jedha kabajaa fi jaalalaan dhiifama isin gaafadde waqtiin tun ramadaana jirraa yaabbileeyyan kiyya ni tooybanna malee nama hin arrabsinu nama arrabsirraa if qusadhaan isinin jaa hidda nama arrabsitan rakaa lama salaataa du'aayii godhadhaan isinin jedhaa maaliif soomni keessan isin jalaa bada guyyatti guyyaa salaattanii galgala dhuftanii gizee shabakarra gattatteessan gizee nama arrabsitan jechuudha baay'ee takka wanni isin soomtan san guutuun isin jalaa bada salaattan san guutuun isin jalaa bada salaanni keessan soomni keessan bakka tallayyaa isin jalaa dhaqa maaliif isinirra beekee isin gorsu osoo hin tahin garuu akka walirra beeytaniin walitti himaa jedhe waan kana ta'eefu soomaa salaataa nama hin arrabsinaan isinin jedha ilma muslimaa ta'eetu noomaawuu hin arrabsinaa nam tokko yoo dogoggoree obboleettii bakka tana dogoggortee jirtaa sirreeffadhu namaan jaa bakka nama arrabsitan dhiiras ta'ee yoo namni san dogoggore obboleettii kiyyaa asitti dogoggortee jirtaa sirreeffadhu jaa malee wal sirreeffachaa haayaanu malee nama hin arrabsinaan isinin jaa arrabni waan takka waan taruu hin qabu arraba keessantu kana duraa waa meeqana dubbise arraba akka meeqatti kan hin dhiifame isin gaafatu jiru illee anuma arrabsitanii ennaa jechuudha wal arrabsurra namni tokko yoo dogoggoree yoo wal sirreeffachiisne irra wayyaadha natti fakkaata waan kana ta'eefu asumarrattan goolabaa waan gaafii isin gaafattan akkan isinii deebisee abdiin qaba daawwadhaan isiniin jedha dogoggora wal sirreeffachaa haayaanu malee wal arrabsuun bu'aa nuuf hin qabdu ani gaafii xiyya xumuradhee tan jira galatooma waan na daawwattaniif waan na hordoftaniif galatoomaan isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh